Yooyyaa jennee irraa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nubia Media akkam jirtu. Nageenyi isin badhaadha. Qophii teennata qorqortii addaa jalqabnee jirra. Qophii teennata qorqortii addaa Obbo Taadiyoos Abdiisaa wajjin jalqabna. Mee Obbo Taadiyoos baga nagaan dhuftee gara istiidiyoo keenya. Baga nagaan nu eegdanii Taadiyoos hin jedhama. Yooyyaa jedheeraanis. Mee Taadiyoos eenyu gara gaaffii keenyaatti otoo hin seeniin hin dura gabaasii daqiiqaa tokko Taadiyoos eenyu waan jedhu hordoftootaa fi daawwattoota keenya wal nu barsiisi. Haa ta'u Taadiyoos Abdiisaan jedhama dhalataadhuma Finfinneeti. Egaa waan baay'ee keessa darbeen as ga'e akkuma dhalataa Finfinneetti akka Oromoo tokkotti qabsoon kan nurraa barbaachisu keessa hirmaachaa turre. Booda immoo carraa argadhee biyya alaatiin deemee carraa sanaan immoo qabsoo gaggeessuu qaba jedheen ABO keessa galee ABO keessa waan baay'ee hojjenneerra amma humna keenyaatti amma dandeettii keenyatti Obbo Support Group $1 Obbo Support Group jennee gruupii tokko dhaabnee turre hiriyoota keenya wajjiniin amma dandeenyuun egaa ABO gargaaraa turre jechuudha. Sanaan booda immoo akkuma beektu qeerroo Oromiyaa keessatti finiinsuudhaa fi International Qeerroo Support Group afaan keenyaan immoo dhaabbata aadaa qeerroo Support Group addunyaa irratti dhaabne qabsoodhaa fi waan baay'ee gumaachaa turre kana fakkaata gaa hirmaannaan koo qabsoo keessatti. Bareeda. Qabsooleen asmaraan laka turte achiin gara biyya kanaan laka dhufteen naga'eeti mee waan sanii onneessiti. Dhugaadha. Egaa jijjiiramni kun erga dhufee booda Wayyaaneen erga asii baatee booda akka miseensa tokkotti ABO'n biyya galuu qaba jedhanii wal mari'anne nutis Eertiraa deemnee wal mari'anne karaa nagaatiin akka qabsoofnu dhaabni murteesse. Egaa akkuma beektu dhaaba wajjiniinan biyya kana galee jechuudha. Har'aa dhaaba wajjin jirta? Lakki amma hin jiru. Adeemsisaa sirrii waan taaneef erga walii gallee dhufnee booda waan jijjiirameef waanni kun immoo uummata Oromoodhaafis faayidaa waan hin finneef karaa kootiin amma achi keessaa baheera jechuudha. Tole ulfaadhu gara gaaffii keenyaatti deemnaati. Akka beekamu Wayyaanee waggaa 27 biyya kana bulchiteerti jechuudha. Yakkoota gugurdoo illee uummata Oromoo irratti hojjatteerti. Mee yakkoota gugurdoo Wayyaanee waggaa 27 biyya kana bulchite keessatti hojjatte akkamiin ilaalta? Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaa fi Wayyaaneen especially uummata Oromoo irratti kan geggeessaa turte genocide jedhama afaan Ingiliffaadhaan. Lafa keenya, qabeenya keenya, ijoollee keenya dararuudhaan anillee asuma Finfinnee keessatti hidhameen ture. Afaan Oromoo hojii hidhamtootaa ta'ee ture jechuudha. Nama baay'eetu achitti ijoollee baay'eetu hidhamee ture. Even kan si dhibu galgala waan isaan nurratti hojjetaa turanii namoonni waliin hidhamee ture hin beeku jechuudha. Isa dhiisi. Ani dhalataa Finfinneeti akkuma siin jedhe. Asitti gosa 7tu jira. Isa keessaa immoo warra galaan jedhamna nuti. Lafni galaan tokkollee hin jiru har'a. Gurguramee Tigreen gurgurtee ofii fudhattee naannoonni suni garuu ijoolleen galaan ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii kadhataa ta'anii baarellaa baatanii dhagaa qansiraadhaan jiraachaa turan. Isa kana gaa har'a waggoota 27 fi dhalataaniin ajjeefamti turte, reeppii godhama turte. Namoonni baay'een gatii guddaatti kaffalaniiru. Gatii waan Oromoo ta'aniif jechuudha. Lafa keenya gurgurtan jedhanii yeroo dubbatan mana hidhaatti naqamu. In ajjeefamu inni kaan immoo akka biyyaa ba'u godhama ture jechuudha. Kanaafuu waggaa 27 keessatti Oromoon gatii guddaa kaffalee asiin ga'e. Qabsoon kuni akka laayyootti miti Finfinnee kan ga'e. Uummanni Oromoo waggaa 155 kan qabsaa'e
qabsoosaa Finfinnee keessatti galchuudhaaf ture. Kanaafuu waan kun immoo har'a karaa shananiin Finfinnee irratti qabsoofnee Finfinnee qabsoon Oromoo akka ga'u gooneerra. Masaraan mootummaa bulchiisni karaa keenyaan akka jijjiiramu taasisneerra uummanni Oromoo. Daa'imni guddaan qeerroon qarreen odoon hafin gatii guddaa kaffalanii qeensi isaanii buqqee harki isaanii muramee lukni isaanii muramee asiin geenye. Kanaafuu waggaa 27 keessatti gatii guddaatti kaffallee haa ta'u malee immoo dhiigni Oromoo har'a gara bilisummaatti jijjiiramee Finfinnee geenyeerra jijjiiramnis akka gaariitti jira jechuudha. Mee yakkoota wayyaaniin keessattuu qabsaa'ota Oromoo fa'aa kan akka Nadhii Gammadaa fa'aa warra jiruun dhabamsiittee warra kun ragaa dhiyeenyaa kana warra akka Kaffaaloo fa'aa miila murtee kumaatama jira jechuudha. Namooti yakkisii akkana gurguddaa hojjette kun mee yakkoota sii hojjette kana uummata Oromoo irra jechuudha. Mee haala amma jiru wal qabsiitte maal sitti fakkaata? Gaafii gaariidha. Maal sitti fakkaate namoonni tokko tokko qabsoo kana jallisuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu hojiin sun garuu hin ta'uuf. Qabsaa'ota baay'eetu bakka bu'a iddoo jiran hin beeknu har'a akkuma jette Nadhii Gammadaa fa'aa uummata Oromoodhaaf jedhaniiti lubbuu isaanii dabarsanii lubbuu tokkittii kan qaban sana dabarsanii kan kennan. Har'a garuu kan deemaa jiru baay'ee nama saalfachiisa. Baay'ee nama qaaneessa. Wayyaanee dubartii ji'a 9 ijoollee ishii wajjiniin kan ajjeeste wajjiniin taa'anii wal mari'achuu jechuun baay'ee nama dhiba. Argitee Tigree wajjiniin namoonni muraasaan kun amma har'a waracaa jiran kun Tigree wajjiniin haasofna jedhanii deeman. Abiyyi wajjiniin jijjiiramtoota wajjiniin TPLF wajjiniin jechuu kooti wayyaanee wajjiniin. Uummanni Oromoo gadaa beeka seenaa qaba. Maaliif teenyee haasa'uu dadhabne? Kuni dhimma aangootiin wal qabatee ta'a. Dharraanii turan dharraan immoo hin ta'u. Hojii hojjetanii uummata Oromoo amansiisanii hojii sanatti galameetu oduu hojjetamee wayya. Walii gallees kan dhufne immoo Finfinneettis kanuma. Karaa nagaa qabsoofne uummanni Oromoo waan barbaadu sana galmaan geenya. Har'a kan jalqabame Finfinneetti isa kana. Kanaaf egaa akkuma siin jedhetti TPLF wajjiniin waan haasofne waan baay'ee haasa'amuu hin danda'ama. TPLF sabaaf sablammii irratti kan hojjette uummata Oromoo irratti kan hojjette. Akka diinaatti ilaalanii waggaa 27 nu bulchaa turan. Isa kana wajjiniin diina uummata Oromoo qalaa ba'e. Qabeenya Oromoo saamaa warqii Oromoo saamaa ture kana wajjiniin oduu seeratti hin dhiyaatin waan hojjetiin badii hojjetan uummata Oromoo irratti seeraan odoon gaafatamin isaan wajjiniin hojii hojjenna jechuun abadan hin ta'u. Dansa erga jijjiiramni dhufee asii wayyaaneen waan barteerraan teenne yakkoota garaagaraa ispoonsera gochuudhaan waan garaagaraa hojjetaa turteetti ammallee akkuma itti jirtu jechuudha. Mee jijjiiramaan booda yakka gurguddaa isii hojjette akkamiin laalta? Baay'ee badiidha kuni seeraanis baay'ee waan tokko dubbachuun barbaada. Mootummaan kun garaa bal'inaan waggoota 2 oduma balleessanu lakkiin jijjiiramu. Waan kun jijjiiramni kun uummata Itoophiyaa keessa sabaaf sablammiidhaaf haa ta'u jedhamee akka waggaa lama hunda eegaa turan akka jijjiiramaniif. Wayyaaneen garuu kana hin beektu. Akkuma beektu qarshii saamtee Finfinneedhaa gara Maqaleetti geessite kana namoota bitattee baandota bitattee ijoollee Oromoo kaaniin qalchiifti kaan rukkutti sabaaf sablammiin immoo Itoophiyaa keessa jiranii akka tasgabbaa'anii coomsa kana gufuu akka ta'an hojjetaa turan waan kun hin milkoomneef akkuma beektu saba Amaaraa irratti Oromiyaa keessatti kan hojjetame Wallagga irratti hin beektaa hojii isaaniiti gara Walloottis akkasuma ture gara Gujiittis akkasuma ture
naannoon Finfinnee keessattis akkasuma ture. Garuu boombii qabatanii meeshaa adda addaa qabatanii farankaatti kennanii kan hojjetan kuni badii guddaa ture. Mootummaan immoo kun har'a seeraan itti gaafatamuu akka qaban irratti hojjetaa jira. Kun immoo yeroo gabaabaa keessatti hin milkaa jedhee namana. Meekanaa wal qabatee yeroo tokko dhiifama dubbii afaanis qabaatee yakkoota gurguddaa erga jijjiiramni dhufeen booda wayyaanee hojjetaa jirtu keessaa akka Shanee fayyadachiisuun jira. ABO Shanee jechuudha. ABO'n kun dhaabatee yeroo hedduu keessa turtee keessatti illee hidhamtee keessa qabsaa turtee akkamiin ilaalta kana? Isa gaa argitee duraanis itti meera qabsoon kun karaa nagaatiin qabsoofna jennee dhufne uummanni Oromoos kan barbaadu kana. Waggoota baay'eedhaaf uummanni Oromoo qabsaa ture du'aa ture. Waan hin dhabne hin jiru uummanni Oromoo qabsoo irratti. Eertiraa irraa naa dhufnu karaa nagaatiin qabsoofne uummata Oromoo waan barbaadu sana deebifnaaf jenneetu dhufnee ture. Erga dhufamee booda garuu karaa gandaatiin karaa naannoo tokkootiin wal ijaaramee ABO isa guddaa sana xiqqeessuutti ka'amee jechuudha. ABO inni guddaan sun xiqqaawutti erga deemame nutis kan gochuu qabnu achi keessaa ba'uu ture. Ijoolleen baay'een kumaatamaan lakkaawaman achi keessaa buqaanii bahaniiru. Adeemsi isaa sirrii waan hin taaneef. Yeroo inni sirrii ta'e uummanni Oromoo wajjiniin dhaabbatee falmataa ture. Karaa nagaatiin galla jedhamee immoo guruppiin tokko waraanaan hidhatee falmachuu. Inni immoo Finfinnee jiru karaa nagaatiin hin qabsaa jedhee yeroodhaan bahee dubbachuun kuni uummata bal'aa kanaaf liqimsamuu didee jechuudha. Kanaafuu namni baay'een deeggaraan baay'een hoo kana ta'ee jijjiiramni kun gara fuulduraatti deemuu qaba waan ta'eef baay'een keenya achi keessaa baanee jijjiiramni kun akka fuulduratti fufu uummanni Oromoos waan barbaadu akka argatu guyyaa tokkotti hin deebi'u. Uummanni Oromoo kan barbaadaa jiru waan baay'ee waan ta'eef uummata Oromoo qofa miti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran dimokiraasii barbaadu. Kun immoo suuta suudhaan ijaaramaa waan dhufuuf kana yaanneetu wanni kun tiraanzishiniin kun akka fuulduratti fufu achi keessaa baanee egaa hojjechaa jirra jechuudha. Kan biraa waan si dabalu namoonni amma qooqa tokko qabu dhiifama wanni kun sirrii waan ta'eefan dubbadha. Namoota naannoo tokko namoota muraasa qubaan lakkaawamanitu har'a ABO'n karaa nageenyaatiin hin qabsaa jedhee Finfinnee keessa jiru jira. Karaa nagaatiin hin qabsaa jedhee jiru. Karaa nagaatiin hin qabsoofnu jedhanii kan amma Feesbuukii, sooshaal miidiyaa isaanii banatanii namoota naannoo tokko namoota waradaa tokkotu ABO'dha ofiin jedhee maqaa ofii kenne Tigree wajjiniin Tigree nu qalaa baate wajjiniin hiriira Wayyaanee wajjiniin hiriira nagaallee ba'an baay'ee nama qaanessa. Alaabaan uummanni Oromoo dhiiga isaatti jigsaa ture kanaafi miti. Baandaa wajjiniin dhaabbachuufi miti. Engada kan godhame argiteerta aluulaafaa baandicha sana wajjiniin alaabaa Oromoon kabaju kana wajjiniin fidanii TPLF wajjiniin bahuun kuni baay'ee nama qaanessa waan hin taanes eessayyuu hin gaane. Namoonni kun nama muraasaadha. Uummanni Oromoo immoo maaliif akka qabsaa'e eenyu akka deeggaru waan beekuuf ani eessayyuu hin ga'u jedhee namana Daani'el. Tole bareedaadha. Wayyaaneen gochisiin goote hamaadha. Kama beennu bara qabsoo isaanii bosonaa kaasanii waluma irratti jechuudha. Saba isaanii irratti hawzeenii irratti akkasuma wanni isiin goote waan lakkaa'amee xumuramuu miti. Seenaan kun ifa baasa jechuudha. Dhiyenna kanalleen gochi wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa waggaa meeqa isaan eegaa biyya sana eegaa Tigraay eegaa uummata Tigraay eegaa ture duubaan garagalanii lola irra bananii tasa jechuudha dagachiisanii miidhuun jira. Hammeenya sii kana mee akkamiin ilaalta kan raayyaa ittisa biyyaa kana dhiyeenya kana irratti fudhatte kan akkamitti ibsita? Dhugaa egaa uumama ishiitu seeraan beektu wayyaaneen
yeroo duraadhaaf saba isaaniillee boombiitti darbatanii mootummaa shakkuudhaaf waan baay'ee hojjetan hawzeen irratti akkuma tikaatti nama baay'ee fixanii asiin ga'anii namoota baay'ee kumaatamaan lakkaa'aman fixaa dhufan jarri kun seeran beekan warra seera shira daragaa tureetu har'a ammas itti fufuu qabna jedhaniitu wawwaataa jiru waan kun kan taanedha. Raayyaan ittisa biyyaa amman beekutti ummata eega biyya eega. Tigraay biyya Itoophiyaa keessa jirti. Seerri kabajamuu qaba ture. Uummannis kana gaafachaa ture. Waggoota lama hunda jechuudha. Har'a isayyuu hin ta'u jetteetu badii isheen raayyaa ittisa biyyaa irratti goote seeraan waan gaafatamuu natti fakkaata. Badiin kun immoo akka laayyootti kan laalamus miti. Mootummaanis waan kun seera kabachiisuu qabna jedhanii harragaa kan godhamaa jiru seera qabsiisuudhaa fi raayyaa ittisa biyyaa hojii gaarii hojjetaa jira. Waan kun immoo yeroo gabaabaa keessatti badii isaan hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti furmaata argata jedheen amanaani. Eega gaariidha. Akkuma ati jette uummatilleen naannoo adda addaati godinaalee adda addaati raayyaa ittisa biyyaa kana deeggarsa faana jiran jechuun waan qabaniin kun waan gaariidha. Gama biraatiin immoo wanni nama qaanisaa tokko yeroo ammaa kana maqaa qabsoo Oromootiin Wayyaanee hattuu gantuu kana mootummaan seera qabsiisuu fi raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasee yeroo ammaa kana adabaa jiran. Maqaa qabsoo Oromootiin immoo Wayyaaneen tuqamuu qabdu jedhee warruma kaleessa Wayyaanee mormaa ture. Har'a immoo Wayyaaneen tuqamuu qabdu jedhee xabaqaa Wayyaaneef warra ta'e argita. Maqaa qabsoo Oromootiin. Warra kana Oromoo jenna. Warri kun maaliif akkana ta'a? Argitee duraan ibseera. Dharraa aangoo qabachuudhaafi namoonni muraasaan guruuppiidhaanii hiriyummaadhaan walitti dhufanii uummata kanarraa kan saamame doolaarii Tigree Wayyaanee Tigree irraa fudhatanii waan kaffalamee fi kan har'a wacaa jiran. Waanni kun eessayyuu hin ga'u. Laalamaa jira. Namoonni har'a wacaa jiran kun eenyu akka ta'an uummanni Oromoo hin beeka. Tigree maal akka taate hin beeka. Jarri kun under no circumstances eessattiyyuu biyya Itoophiyaa keessattis Afrikaa keessatti addunyaa irratti fudhataman qaban. Har'a waraanni duubatti hafaadha jedhameetu fudhatamaa jira. Mootummaan dirqiidhaan keessatti galee seera kabachiisuudhaaf seerri kun immoo akka biyyaatti kabajamuu qaba jechuudha. Har'a garuu kan godhaa jirtu Tigreen duun ishii amma awwaalamuun ishii qaqqabeera Wayyaaneen TPLF atiifachaa jirti. Awwaalamuun ishiin oolu amma awwaalamtutti garuu immoo warra qarshiidhaan bitamtee afaan Oromoo dubbattuun hojii naanneessanii hojjechuu barbaadan. Waan kun kan ta'uu miti. Uummanni Oromoo sun fudhatu. Uummanni Itoophiyaa sun fudhatu kana. Kanaafuu waan laalamuu qabu amma awwaalamuun ishee ga'eera. Amma awwaalamtu garuu waan adda addaa gaggeessuu dandeessi. Waan kun immoo uummata bal'aa kanaanii eessayyuu hin ga'u. In tikfama jedheen amana. Bareeda. Mee saatiin kennas deemaa jira. Haala amma jiru kana wal qabsiiftee jechuudha. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Qabsoo isaa akkamitti tifachuu qaba? Maal godhuu qaba jetta? Achumaan xumura irratti immoo keessattuu dhaaba keessa turte fi maal dhaamta? Galatoomii dhumarratti ani kanan jechuu barbaadu uummanni Oromoo waan qabsaa'eef beeka. Uummanni Oromoo ijoollee isaa itti gabbaree asiin ga'e qabsoo kana
qabsoo kana Finfinnee ga'uudhaaf gatii guddaatti kaffalee uummanni Oromoo qabeenya guddaa itti barbadaa'e namoota baay'ee lubbuu isaanii dhaban waan gochuu qabu uummanni Oromoo tasgabbaa'ee eenyutu anaaf hojjeta eenyutu ijoollee koo uffalmataa jira jedhee tasgabbaa'ee Oromiyaa keessatti Wayyaaneen farankaatti facaaftee kan akkan tasgabboofne saba biraa ajjeeftee Oromoota ajjeese akka jedhamu addunyaan immoo kana akka laalee jeequmsi ka'uu barbaadanii waan ta'eef uummanni Oromoo tasgabbaa'ee mootummaa amma jiru wajjiniin akka dhaabbatu qeerroo fi qarreenis waraana qofa miti hojii baay'eetu jira. Oromiyaa duubatti hafte kana gara fuulduraatti akka fuftu taasisuudhaaf hundi keenya iyyuu mootummaa kana wajjiniin dhaabbanne akka hojjennu qeerroonis immoo mana barumsaa dhaqee akka baratu namni barateetu biyya isaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaafuu hundi keenya iyyuu amma dandeenyuun mootummaa amma hojjetaa jiru kana wajjiniin dhaabbanne uummanni Oromoo waan barbaadu deebisuudhaaf wajjiniin hojjechuu danda'uu qabna jedheen amana Daani'el. Bareedaadhame warra ammoo dhumarratti dhaamsuma warra karaa nagayaatiin gallee qabsoofna jedhanii immoo warri Wayyaanee lolaa jirullee jira kan akka ABO Shanee jechuudha. Hin beekta dhaaba kana kaleessa keessa turte har'a immoo adda baataniirtanii yoo si dhaga'an taate maal dhaamtaaf isaaniif? Kuni seenaa gadhee uummata Oromoo irratti fiduudha. ABO'n inni kaleessa uummata Oromoodhaaf falmataa jiru ture. Oromoon waan barbaadu deebisuudhaaf ture. Baandaa wajjiniin illee seenaa keenya keessatti baandaa wajjiniin Oromoon dhaabbatee hin beeku. Karaa nagaatiin qabsoofna jennee kan biyya kana gallee fi aayidiyaa nuti qabnu uummata keenyatti geessinee gurgurree uummanni yoo nu filate hojii hojjannaa fi jenneeti. Aangoorra baanee uummata dhiitaa jiraachisnaa fi dimtii Eertiraarraa kan galle. Hamma immoo guruupiin amma deemee ba'e namoota baay'ee miti. Baay'ee nama xiqqaa nama naannoo tokkooti. Gosa tokkodha. Uummanni Oromoo gosa baay'ee qaba. Naannoo baay'eedha. Miiliyoonii 50 oli. They cannot represent Oromo people. Inni immoo nagaadhaan hin deemee jijjiirama nan fida. Mootummaa wajjiniinis compete godhee yoon mo'adhe uummata Oromoo karaa nagaatiin bulchuu danda'a kan jedhee immoo deemaa jiru jira. Isaan kun deeggaramuu qabu. Isaan kun akka gara fuulduraattis deeman hundi keenya iyyuu gargaaruu danda'uu qabna jedheen amana. Kanaafuu warri naannoo tokko warri gosa tokko uummata Oromoo nan bulcha jechuus hin danda'u. Kanaafuu wanni kun eessayyuu hin ga'u kana laalanii atattamaan uummanni Oromoo waan barbaadu waan beekamaa ta'eef karaa nagaatiin karaa isa dura haasofne sana itti deebi'anii akka karaa nagaatiin qabsaa'anii tokkoof tokko karaa nagaatiin qabsaa'uun uummanni Oromoo kan barbaadu deebii waan ta'uuf isa kana akka atattamaan godhaniini obboleewwan kollagaa keessa jiranis ajiraatanoo jedhamee jechuudha. Isaanis karaa nagaatiin qofa uummanni Oromoo waan barbaadu hin deebi'a waan ta'eef isaanis karaa nagaatiin akka qabsaa'an jijjiiramni kun immoo jijjiirama Oromoon fide waan ta'eef gatii kana immoo dhabsiisuun barbaachisaa waan hin taaneef hundi isaaniiyyuu keessa kan jiranis miseensonnis kana akka laalaniin barbaada. Waanni kun immoo yeroo yeroodhaan jijjiiramee akka galmaan ga'u uummanni Oromoo abdii guddaan qaba jedheen amana Daanii. Tole Obbo Taadiyoos Abdiisaa qophii qorqortii teennadhaa waliin qorqorree tanumaan raawwanne yeroo biraattis Taadiyoos barbaanne akka deebitee keessummaa keenya ta'etu abdiin qaba. Kaarraa kanumaan obbaanyaatee waan keessummaa keenyarraa taateef horii bulii deebanii ulfaadhu. Ulfaadhaa isinis jabaadha. Kontirbiitii waan gootaniif immoo baay'ee sin galateeffadha. Uummanni kanuma barbaada. Miidiyaan baay'eetu nu barbaachisa uummata Oromoodhaaf.
kanumaan itti fufaa nuti illee isin cina jirra isin gargaarra. Tololfaadha. Kabajamtootaa fi daawwattoota teennaa qophii teennata qorqortii addaa tanumaan hobbaanye yeroo biraa qophii biraatti walitti deemnutti badhaadha kanarratti turaati horaa bulaa deemana.